Waggaa 5 irraa booda eessatti of arguu barbaadda? Mee sekondii tokkoof ija kee cufadhu yaadi. Waa'ee hojii kee, faayinaansii kee, haala sammuu keetii fi hariiroo kee waggaa 5 boodaa yaadi. Mul'ata guddinaa, milkaa'inaa fi bilisummaa qabaachuun ooltu ta'aa mitiiree? Amma gaaffii sodaachisaa kana of gaafadhu. Waggaa 5 darbee ati immoo bakka har'a jirtu kanatti yoo argamte maaltu sitti dhaga'ama? Mul'anni kee sun bara baraan matuma kee keessatti yoo hafe hoo maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaan jiru garuu namoonni gara parsantii 95 ta'an abjuu ajaa'ibaa fi yaada ifa ta'e qabu. Garuu gara parsantii 5 qofatu qabatamaan mul'ataawwan sana gara dhugaatti jijjiira. Maaliif? Sababni isaas namoonni baay'een mul'ata qabaachuu fi mul'ata tokko raawwachuu gidduu garaagarummaan guddaan akka jiru waan hin hubanneef. Viidiyoo kana keessatti qaama sana cufuuf tarkaanfiin caccabsaa ilaalla. Dhuma daqiiqawwan viidiyoo kanaatti ka'umsa qofan argattu. Kaayyoowwan kee gurguddoo jireenyatti fiduuf pilaanii qabatamaa ni qabaatta. Gara Ooroo Viizhin baga nagaan dhuftan. Yoo guddina dhuunfaa fi ilaalcha kee to'achuuf of kennite ammuma batanii sabiskiraaybii sana tuqi. Mul'ata kee waliin haa ijaarru. Amma barbaachisummaa mul'ataa kana erga argitee booda dhugaa jiru ilaaluu qabna. Namoonni baay'een osoo hin jalqabin maaliif kufuu? Akkaataa mul'ata kee galmaan ga'uu dandeessu dubbachuu keenya dura jalqaba maaliif mul'anni akka du'u adda baasuu qabna. Sababoonni 3 gurguddoon namoonni baay'een kufaniif jiru. Isaanis 1. Galmoota hin taane. Milkaa'uun barbaada yookaan sooressa ta'uun barbaada jechuun mul'ataa miti. Hawwiidha. Sammuun kee waan ifatti hin ibsamneef karoora baasuu hin danda'u. 2. Sodaa kufaatii fi namni maal naan jedhaa. Naannoo mijataa keessa jirru keessaa bahuu ni sodaanna. Yoon kufee hoo jennee of gaafanna yookaan namoonni maal naan jedhu. Sodaan sun tarkaanfii jalqabaallee osoo hin fudhatin nu laamshessa. 3. Sirnoota yookaan siistamii irra inspaareeshinii irratti hirkatanii hojjechuu. Kaka'umsi waan guddaadha. Garuu yeroodhaaf kan turuudha. Yeroo kaka'umsi sitti dhaga'amu qofa yoo hojjette gonkumaa waan waaraa hin uumtu. Mul'anni kee kan dhugaa ta'u yoo ati yaada mataa kee keessaa baastee gara sirna caaseffama qabuutti sochooftu qofa. Kanaaf akkamitti kiyyoo kana keessaa baata? Carraan sin barbaachisu. Sirna qabatamaatu si barbaachisa. Yaada kee gara dhugaatti jijjiiruuf tarkaanfiiwwan ijoo 4 mul'ata kee raawwachuuf gochuu qabdu kinooti. Tarkaanfii 1ffaan mul'ata kee sirriitti bal'inaan barreessi. Wanti barreessinu riqicha addunyaa yaada jaan hin mul'annee fi addunyaa dhugaa mul'atu gidduu jirudha. Yeroo mul'ata kee waraqaa irratti barreessitu sammuun kee akka yaada tasaa osoo hin taane akka galma qabatamaatti ilaaluu jalqaba. Mee fakkeenya naa ilaallu. Fakkeenya badaa. Daldala jalqabuun barbaada. Fakkeenya gaarii. Hanga muddeetti daldala leenjii onlaayinii ji'atti maamiltoota 20 tajaajilu nan jalqaba. Waan barbaaddu maaliif akkasiif barbaachisaa ta'ee fi yoom galmaan ga'uuf karoorfatte barreessi. Tarkaanfii 2ffaa abjuu gurguddoo gocha xixiqqaatti caccabsu. Mul'anni gurguddaan nama sodaachisuu danda'a. Kallattiin gara fiixee gaaraa sanatti uttaaluuf yaaluun humnaa ol ta'uu fi nuffii fida. Kana irra mul'ata kee waggaa 5 bu'uura kana fayyadamuun qoqqoodi. Mul'ata waggaa 5, kaayoo waggaa 1, miiltowwan ji'aa, gochaalee guyyaa guyyaa. Fakkeenyaaf kaayoon kee kitaaba fuula 300 qabu barreessuu yoo ta'e fuula 300 irratti hin xiyyeeffatin. Guyyaatti fuula 1 barreessuu irratti xiyyeeffadhu. Dhuma waggaa 1tti wixinee qofa hin qabaattu. Kitaaba guutuu qabaatta. Tarkaanfii 3ffaa kaka'umsa irra naamusa filadhu. Kaka'umsi akka jalqabdu si taasisa. Naamusni garuu akka deemtu si taasisa. Kaka'umsi akka ibsaati. Ifaan dafee ifee bada. Naamusni motoraadha. Guyyoonni itti dadhabde kaka'umsa hin qabne yookaan shakkii keessa jirtu ni jiraatu. Namoonni milkaa'an hanga fedhiin hojii hojjechuutti dhaga'amutti hin eegan. Miira isaanii osoo hin ilaalin karoora sana raawwatu. Tarkaanfii 4ffaan naannoo kee fi hariiroo kee ooditii godhi. Anniisaa sadarkaa gad aanaadhaan yoo marfamte mul'ata sadarkaa olaanaa jiraachuu hin dandeessu. Namoota 5 yeroo baay'ee waliin dabarsitu ilaali. Akka ati guddattuuf dhiibbaa godhumoo haala mijataa keessa jirtu keessa akka turtuuf si jajjabeessu. Humna yookaan inerjii kee eegi. Wantoota gadhee yookaan negatiivitii irraa of fageessi. Namoota gocha gaarii hojjetan waliin turi yookaan marfan. Sirna yookaan siistamii waraqaa irratti qabachuun waan guddaadha. Garuu guyyoota akkasumaan sitti hin dhaga'amne maaltu ta'a? Mee waa'ee mul'ata nama ajjeesu, waa'ee waa tursiisu haa dubbannu. Mul'ata kan ajjeesu inni guddaan waa hojjechuuf tursiisudha. Boru nan jalqaba jedhanii ofitti himudha. Boru abjuudha. Yeroon qabatamaan jiru amma qofa. Yeroo mormiin yookaan duubatti deebi'uun sitti dhaga'amu hundatti seera sekondii 5 fayyadami. Duubatti deebi'ii lakkaa'i. 5, 4, 3,
2 1 sammuun kee sababa si dhorku osoo hin uumin battalumatti tarkaanfii fudhadhu. Viidiyoo kana ilaaluun qofti jireenya kee hin jijjiiru. Waan amma baratte irratti tarkaanfii fudhachuutu si jijjiira. Fuuldurri kee murtoo ati har'a ofirratti fudhattu irratti hundaa'a. Sababa gadhiisi. Sodaa kee irra tarkaanfadhu. Tarkaanfii xiqqoo jalqabaa sanas gara mul'ata keetiitti fudhadhu. Viidiyoon kun barnoota siif kenne yoo ta'e laayik godhi. Akkasumas Orovision sabiskiraayib gochuun kutaan tokko akka si jala hin darbine godhi. Mul'ataan jiraadhu. Tarkaanfii fudhadhu. Viidiyoo itti aanutti wal argina.